Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kootii jechuudha. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu akkaataa kadhannaa galgalaa fi ganamaa itti gaggeeffannu gadi fageenyaan waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma immoo kadhannaa taasifachuu keenya dursa qabxiiwwan gurguddoo 10 ta'an namni kamuu beekuu kan qabu waliin ni ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Viidiyoon kan si fayyada waan ta'eef hin dabarsina. Share godhaa, like gochuudhaan haaraa kan taatan immoo subscribe gochuudhaan jalqaba. Kallattumaan gara barnoota keenyatti darba. Jalqaba irratti kadhannaa jechuun maal jechuudha? Gabaabsinee waliin ilaalla. Kadhannaa jechuun fuula Waaqayyootti galata dhiyeeffachuu, araara gaafachuu, dhiifama gaafachuu, Waaqayyoo fi ilma namaa kan wal quunnamsiistu dildila guddaadha jechuudha kadhannaan. Kadhannaan gara Waaqayyootti kan nu sissitu, araara kan ittiin gaafannu, dhiifama kan ittiin gaafannu, Waaqayyo irraa eebba kan ittiin kadhannu bu'uura amantaa ishii guddoodha jechuudha. Waa'ee kadhannaa bal'inaan akka isiniif ibsu yoo barbaaddan fedhii keessan koomentii irratti naa ibsaatii kadhannaa jechuun maal jechuu akka ta'e bal'inaan yeroo biraa waliin ilaalla. Amma garuu kadhannaa godhachuu keenya dursa qabxiiwwan gurguddoo 10 ilmi namaa beekuu qabu waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa kadhannaa gaggeeffachuu keenya dursa jechuudha. Kadhannaa gaggeeffachuu keenya dursa qulqullina qaamaa nu barbaachisa. Waaqayyoon qulqulluudha. Ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa nuun jedha. Macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Kanaafuu jalqabatti qulqullummaa nu barbaachisa. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 dubbisaa. Dabalees Museen tulluu Siinaa irratti biqiltuu lalistuu ibiddi irratti boba'u garuu ibiddi kan isheen gubsiisan. Ajaa'ibsiifatee laalee gara isheetti siqee hubachuudhaaf gaafa deemu bakki kun qulqulluu waan ta'eef kophee kee miila kee irraa baafadhu jedhee Waaqayyoon seera bahuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti itti dubbate. Kanaafuu kadhannaan bakka qulqulluu fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabbannee cubbuu keenyaaf dhiifamaa fi araara itti kadhannu waan ta'eef kadhannaan ilma namaa fi Waaqayyoon kan walitti fidu dildila waan taateef qulqullummaadhaan dhiyaachuu qaba. Uffannaa keenyanis qulqulluu, yaada keenyanis qulqulluu, foonii fi lubbuu keenyatti illee qulqulluu ta'uu qaba. Namni fooniin kan qulqullaa'u miiccachuudhaan, dhiqachuudhaan. Lubbuudhaan kan qulqullaa'u gaabbii galuun araara kadhachuudhaan. Kanaafuu sadarkaan inni jalqabaa kadhannaan keenya Waaqayyo biratti fudhatama akka nuuf argatu kan nuuf taasisan sadarkaa qulqullummaa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Nyaanni gaafa namaa dhiyaatu yoo qulqulluu ta'edha. Kan qoonqoon namaa fudhattee sirriitti. Waaqayyos kadhannaa keenya kan nuuf fudhatu qulqullummaadhaan yoo isatti dhiyaanne. Kafitfituu fiituu jedhanii ture. Kanaafuu namni nyaata namaa dhiyeessee yoo fuula namatti guureen taatu. Nutis Waaqa kadhachaa qulqullummaa hin qabnu yoo ta'e Waaqayyoon kadhannaa keenya nuuf fudhatu waan ta'eef jalqabatti qulqullummaa qabaachuu qabna. Ammarraa jalqabatti yaada. Qulqullummaa yaadaa, qulqullummaa sammuu, qulqullummaa lubbuu, qulqullummaa foonii, qulqullummaa uffannaa keenya. Kadhannaadhaaf gaafa dhiyaannu kanneen kana sirreeffachuun nurraa eegama. Inni lammaffaan immoo uffata kadhannaa qopheeffachuu. Naxalaan kun uffata kadhannaati. Naxalaa kanaan sirna fannootiin akkaataa kanaan uffannee
fuula kadhannaatti waaqa keenya fuuldura dhaabbachuudhaaf of qopheessuu qabnaa jechuudha. Naxalaan gabaabsee gaafan isinii ibsu mallattoo gadoof qabummaa fi haguuggii hafuuraati. Kana jechuun addaan balleessee badii gaafa raawwatu kennaansaa kabajnisaa sun irraa fuudhamee qullaasaa ta'e. Naxalaan mallattoo gadoof qabummaa keenyaa fi haguuggii hafuuraa kennaan waaqayyoo nurra jiraachuu isaa ittiin ibsinu waan ta'eef naxalaan uffannee fuula waaqayyoo dhaabbachuu qabna. Sadaffaan fuula waaqayyoo gaafa dhaabbannu mallattoo fannootiin of mallatteessuu qabna. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu waaqa tokko amiin jennee of mallatteessuu qabna. Maqaa Abbaa gaafa jennu waaqayyoo samiirra ture. Samiirraa gara gadameessa durboo Maariyaam keessa buluudhaan dhufee Addaamii fi ijoollee isaa garbummaa waggaa 5,500 jala turan barbaaduuf gara Si'oolii deeme. Si'ooliidhaatii lubbuuwwan jiran hunduma isaanii fuudhee gara gannataatti deebisee jireenya bara baraan nuuf kennee amiin jennee kana yaadachaa oolmaa waaqayyoo sana yaadachaa of mallatteessinaa jechuudha. Kanaafuu fannoon immoo mallattoo moo'icha keenyaati waan ta'eef. Qulqulluun Efreem fannoon humni keenya fannoo isaati. Kan nu jabeessu fannoo isaati. Fannoo isaa furaa keenyadha. Fannoo isaa fayyisaa lubbuu keenyaati. Warri Yihuudootaa saganuuti garuu itti amanna. Warri itti amannus fannichaan maal taana ni fayyina. Fayyineerras nu jedheera waan ta'eef. Fannoon mallattoo fayyina keenyaati waan ta'eef. Mallatteessinaa jechuudha. Meeqaffaarra jira? Sadaffaarra jira. Obsa fixatinaa aga xumuraatti na hordofaa. Arfaffaan gaafa kadhannaadhaaf dhaabbannu fuula keenya gara bahaatti garagalchinee dhaabbachuu qabna. Manattis ta'uu danda'a, beeta kiristaanattis ta'uu danda'a, iddoo kadhannaa keenyatti ta'uu danda'a, bakka hojii keenyatti lafa jirru hundumatti kadhachuun qaba jennee sa'aatiitti murteessine kamittuu gara bahaatti garagallee kadhachuu qabna. Sababii isaa maaliif yoo jennee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee yeroo dhufu karaa bahaatiin dhufa waan ta'eef. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 27 irratti akka bakakkaan ba'a biiftuutii bu'u hamma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma ni ta'a jedha. Kanaafuu dhufaatiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni lammaffaan karaa bahaatiin dhufa waan ta'eef kana yaadachuudhaaf jecha gara bahaatti garagallee ni kadhanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irrattis ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenya bara baraa qabaata malee dukkana keessa na deemu akkuma jedhe sana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifadha. Ifti immoo karaa bahaa Abbaati. Baha kan jedhame immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef karaa bahaa dhufee dukkana cubbuu fi dukkana du'aa keessaa akkuma nu baasee gara jireenya bara baraa gara gannataatti Si'oolii keessaa gara jireenya bara baraatti akkuma nu dabarsisana ammas immoo Yerusaalem ishii haaraa mootummaa Waaqayyoo kan nu dhaalchisu danda'u Gooftaan keenya karaa kamiin dhufa? Karaa bahaa dhufa waan ta'eef kallattii bahaatti garagallee kadhachuu qabna jechuudha. Shanaffaan xiyyeeffannoodha yookiin fokos isa jennusa. Xiyyeeffannoo keenya kadhannaa irratti taasisuu, fuula Waaqayyoo dhaabbachaa jiraachuu keenya yaadachuu, yaada addunyaa irraa of fageessuu, qalbii fi yaada keenya sassaabannee Waaqayyoo wajjin haasa'aa jiraachuu keenya dursinee beekuu qabna, of qopheessuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Yeroodhuma kadhattanittis akka warra of agarsiistotaa hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaaf jedhanii manneen sagadaa keessa fi walgayii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu jaallatu. Ani dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii argatanii. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol gali, balbala kee cufadhu,
abbaa kee isa iddoo dhoksaa jiru sana kadhadhu, abbaan kees iddoo dhoksaatti kan si argu gatii keesiif ni kennaa jedha. Kana jechuun balbala kee cufadhu jechuun balbala laphee kee cufadhu jechuudha. Inni tokkoffaan maalirraa? Addunyaarraa, cubbuurraa, yaadota hin barbaachisne hundumarraa, yaada foonii hundumarraa sassaabbadhuuti waaqa kee, uumaa kee, fayyisaa kee fuuldura dhaabbachuu kee yaadachaa kadhannaa kee, himannaa kee, iyyannaa kee, galata kee waaqayyotti dhiyeeffadhu jechuudha. Lammaffaan immoo akka namoonni si hin jeeqne balbala kee mana keetti ol galii namatti osoo hin mul'atin dhoksaatti waaqayyo isa iddoo dhoksaa jirutti dubbadhu, rakkina kee itti himadhu jechuudha. Gara qabxii ja'affaatti darbinaa jechuudha. Qabxii ja'affaan gadi of qabu yookiin immoo humaniitii isa jedhamu jechuudha afaan Ingiliffaan. Gadi of qabu jechuun fuula waaqayyoo fuulduratti of tuffachuu jechuudha. Humna qabeessi, hunda danda'an, waan hundaa gochuu kan danda'u waaqayyo ta'uusaa amannee fuula waaqayyootti homaa gochuu akka hin dandeenye fi humna akka hin qabne amannee araara kadhachuudhaaf fuula isaa dhaabbachuudhaaf gadi of qabummaa barbaachisa. Miti fuula waaqayyootti miti fuula namaatti waa nama gaafachuu, waa nama kadhachuu, maallaqa liqeeffachuu gaafadhannu gadi of qabnee nan rakkadhee maaloo na gargaari jechaati jechuudha. Gadi of qabummaadhaanii kan nuti waa gaafannu jechuudha. Kanaaf fuula waaqayyoottis gadi of qabummaa barbaachisaa jechuudha. Yeroo tokko namoonni lama fuula waaqayyootti kadhannaadhaaf ni dhiyaatanii jedha. Namicha qaraacii tokkoo fi farisaawwii tokko jechuudha. Kanaaf inni farisaawwiin ani fuula keetti galgalas ganamas yeroo hundumaa nan kadhadhaa akka namicha qaraacii kana waan nan taasisneef galanni siif haa ta'u jedhee namicha irratti ol of qaqqabu barbaade jechuudha. Waaqayyo gooftaan immoo warra ol of qaqqaban gadi deebi'u. Warri gadi of qaban immoo ol ka'u jedheera waan ta'eef ol ka'uudhaaf gadi jedhu. Mukti firee qabu gadi jedhamu sababii isaa firee ofirraa buusuudhaaf jechuudha. Kanaaf firee argachuudhaaf nutis gadi jedhummaa nu barbaachisaa jechuudha. Gooftaanis namichi inni qaraaciin yaa waaqayyo fuula kee dhaabbachuudhaaf ani nama hin malleedha. Ati garuu akka arjummaa keetti dhiifama keetti maal na godhi? Dhiifama naaf godhi, araara naaf godhi jedhee kadhate kadhannaan isaa fudhatama dhabe. Kan fariisichaa fudhatama dhabe jechuudha. Aarsaa Abeelii fi Qaayeliin ilaalaa. Qaayel waaqayyoon hin nyaatu hin fudhatu maal ittiin godhaa hunduu kan saati jedhee biddeella shiidhanii qonna qaburraa midhaan galfateerraa girdaada isaa dhiyeesse. Abeel immoo waaqayyoon qulqulluudha waan qulqulluu jaalata jedhee gadi of qabee hoolota horsiisu keessaa bareedduu dhiyeesseef waaqayyoon waan bareedaa jaalata waan ta'eef. Inni guddaan ammaa fuula waaqayyootti baalaansii kan qabu yookiin immoo gatii kan qabu aarsaa isaan dhiyeessan sana osoo hin taane kan laallamu yaada isaaniiti. Abeel waaqayyo qulqulluudha. Abeel waaqayyo qulqulluudha waan qulqulluun dhiyeessuu qaba jedhee yaada. Qaayel immoo faallaa kana waaqayyo maal ittiin godha jedhee waan yaraa sana dhiyeesse jechuudha. Fuula waaqayyootti miti fuula namaattiyyuu waan yaraa dhiyeessuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu gadi of qabummaadhaan dhiyaachuu qabnaa jechuudha gabaabumatti. Inni itti aanu fuula waaqayyootti gaafa dhiyaannee kadhannaadhaaf dhiyaannu dhiifama gochuu. Baay'een keenya rakkoon keenya asirratti jechuudha. Qiimii namatti qabannee fuula waaqayyoo dhiifama gaafachuudhaaf dhaabbanna. Ollaatti wal lollee jirraa, firaan wal lollee jirraa, mana keessa wal lollee jirraa, jaalalli hin jiru, tokkummaan hin jiru, jaalala nuuf kenne jennee immoo kadhanna. Asitti hojii guddaan nuuf baay'een osoo jiru as dhufnee immoo waaqayyoon maaliif kadhannaan kun haa dhagahamuu dide jenna jechuudha. Dursinee araaramuu barbaachisa. Dursinee dhiifama gochuu barbaachisa. Warra nu yakkaniif dhiifama gochuu. Warra yakkin immoo dhiifama gaafachuudhaan araaramuudhaan dursinee dhiifama waaqayyo irraa gaafachuudhaaf dhiyaachuu qabnaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnu yakka keenya nuuf dhiisi. Qorumsatti nun galchin hamaarraan oolchi malee mootummaan humni galanni ulfinnis bara baraan kan keeti. Amiin jennee kadhanna. Akkuma nuyi warra yakkaniif dhiifne yakka keenya nu dhiisi. Ilaa hubadhaa asirratti akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnerraa dhiiftanii nama si yakkaniif osoo warra nu yakkaniif hin dhiifnin
soomnee fuula Waaqayyoo dhaabbanne warra nu yakkaniif akkuma dhiifne yakka keenya nuu dhiisi jennee kadhanna. Osoo ofii keenyaa warra nu yakkaniif hin dhiisin soomneetu warra nu yakkaniif akkuma dhiifne yakka keenya nuu dhiisi jennee kadhanna. Osoo hin dhiisin kana kadhachuun gatii hin qabu. Kanaafuu kadhannaan keenya fudhatama akka argatuuf dursinee warra nu yakkaniif dhiisuu qabna. Kanan dhiisne taanan kadhannaan keenya bu'aa. Qabxii 8ffaarra geenyetu jira. Qabxii 8ffaan siilii qulqullootaa fuuldura dhaabbachuudhaan kadhachuu. Kadhannaa keenya gaafa kadhannu siilii qulqullootaa fuuldura. Yoo beeta kiristaanatti ta'e beeta kiristaana keessa seennee siilii qulqullootaa fuuldura dhaabbannee kadhanna. Ala dallaa keessa dhaabbannee gaafa kadhannu egaa siiliin qulqullootaa beeta kiristaana irratti bakka adda addaatti jira waan ta'eef dhaabbannee kadhanna. Mana keenyas yoo ta'e immoo bakka kadhannaa keenyatti siiliin qulqullootaa bakka jiranitti kadhachuun bu'aa guddaa qaba. Qulqullootaa fuuldura dhaabbachuun keenya bu'aan isaa inni guddaan yaada keenya akka sassaabannuuf nu gargaara. Yaada keenya ammeenyarraa, addunyaarraa, hamaa yaadurraa. Fakkeenyaaf siilii qulqulluu Mikaa'elii fuuldura dhaabbannee gaafa kadhannu tokkoffaa qulqulluu Mikaa'eliin ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa, araaraa fi dhiifama kan namaaf kadhatu ta'uusaa, Waaqayyotti kan nama araarsu, gaafii kadhannaa keenyaaf deebii kan fidu ta'uusaa yaadachaa qaba. Yaada biraa keessa hin qabu. Lammaffaan immoo eebbaa fi sugaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii sana maal goona ni arganna. Kanaafuu siilii qulqullootaa fuuldura dhaabbannee kadhachuun keenya bu'aa qaba. Inni kurnaffaan murtoodha. Murtoo haqaa. Murtoo gaafa jennu kadhannaan ani kadhachaa jiru kun jireenya kiyya ni jijjiira jennee amanu. Lammii amanutu lumichaadhaan. Warra amananiif hundumtu ni danda'ama jedhaniira waan ta'eef. Shakkii irraa bilisa baanee Waaqayyoon kadhannaa kiyya naaf dhaga'a. Gaafii kiyyaaf deebii naaf laata. Jireenya kiyya keessatti rakkoo fi qorumsa na mudate keessaa na baasuuf furmaata naaf kennuu ni danda'a jennee amanu. Amantaa jechuun ni ta'a, ni raawwata jedhanii amanuudha jedhee qulqulluun Phaawulos akka dubbate. Waaqayyoon gammachiisuunis immoo kan danda'amu amantaadhaan malee hin danda'amu jedhamee Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 dubbatameera waan ta'eef jechi dubbatame kun jireenya keenya keessa seenee firii akka buusuuf amanuu qaba. Kanaafuu amannee kadhannaa yoo kan kadhannu ta'ee nuuf ni raawwatama jechuudha. Qabxiiwwan kurnan kadhannaawwan dursa ilmi namaa beekee gara kadhannaatti galuu qabu isa kana. Kanaafuu dursaati kanneen kana beekaati kadhannaa keessanitti murteessaatii seenaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Barnoota kanarraa bu'aa guddaa akka argattan nan amana. Dabalataan mee qabxiiwwan 5 isiniif haa dabalu. Dura 10 isiniin jedhe 15 isiniif haa ta'u. Kadhannaa jalqabuu keenya dursa 11ffaa yeroo keenya murteessuu qabna. Yoom kadhachuu, eessatti kadhachuu, akkamitti kadhachuu akka qabnu dursinee haala mijeeffachuu qabna. Ganama osoo hojii keenya hin deemin dursa, hojii keenyatti hin bobba'in dursa sa'aatii meeqatti kadhachuun qabaa kan jedhu murteeffachuu qabna. Sa'aatii 2tti manaa baatanii hojii deemtu yoo ta'e sa'aatii meeqattan kadhadhee uffannaa kiyya uffadhee ciree nyaadhee sa'aatii 2tti hojii seenuudhaaf yeroon kun nagaa kan jedhu murteeffachuu qabnaa jechuudha. Sa'aatii keenya of jalaa gubnee yeroo kadhannaa gabaabsuudhaaf fiiguu hin qabnu jechuudha. Sababii isaa yeroo nuti qabdu gabaabduu gaafa taatu dabnee fuula kadhannaa keenyatti dhiyaannee yaa abbaa keenya jennee deemnaa jechuudha. Furmaanni biraa nuti qabnu muddamaan kadhannaa jechuudha. Kadhannaa muddamaan kadhatamu immoo deebiin argatu. Kanaafuu yeroo itti kennuudha jechuudha. Yookiin sa'aatii 11tti kaane dursinee kadhannaa kadhannee isaan booddee gara ciree keenya nyaachuutti deebinee sa'aatii gahaa qabna waan ta'eef gara hojii keenyatti deemnudha. Galgalas immoo taa'aa turree yeroo keenya gubnee miidiyaa ilaalaa, kolfaa, taphachaa turree jechuudha. Sa'aatiin keenya gaafa nu jalaa deeme jechuudha. Hirribni gaafa nu qabee muddamaatiin kadhannaadhaaf dhiyaachuu jechuun kadhannaan keenya akka yeroo isaa gabaabbatu nu jalaa taasisa jechuudha. Kanaafuu dursinee karooratti qabachuu yookiin sa'aatii kadhannaa keenya eegnee galgala sa'aatii 3 irratti ganama immoo sa'aatii 11 irratti gara bariitti gaafa bari'u adeemsa kanaan achitti godhannee kadhannaa keenya kadhachuun barbaachisaadha. Keessumattuu
kadhannaawwan yeroo torban keessaa kadhannaan galgalaa fi ganamaa bu'aa guddaa qaba. Jalqaba ganama osoo manaan bahin gara hojii keenyatti waan deemnuuf oolmaa keenyaaf haala nuuf gaarii nuuf mijeessa. Galgala immoo hirriba keenya keessatti Waaqayyoon eegumsa isaaf jaalala isaa akka nu baay'isuuf nu gargaara waan ta'eef kan haala mijeeffachuun barbaachisaadha. Yeroo murteessuudhaan karoorsuudhaan kadhannaa keenya irratti yaada qulqulluuf laphee gaariidhaan kadhachuu qabna jechuudha. Kabira immoo inni 12ffaan kadhannaa keenya gaafa kadhannu yaadni keenya akka hin hatamne kan nu gargaaru kitaabota kadhannaa qabaachuu. Fakkeenyaaf kitaabota kadhannaa kana qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Sababii isaa maaliifi sammuu keenya keessaa hin kadhanna gaafa jennu baay'ee isaa hin irraanfannaa kadhannaan keenya gidduutti nu jalaa dhaabbata. Kadhannaan keenya gidduutti akka nu jalaa dhaabbanne kadhannaa keenya sirnaan haalaan kadhachuudhaaf kitaaba kadhannaa yookiin galmee kadhannaa qabaachuu nu barbaachisaa jechuudha. Galmee kadhannaa gaafa galmee kadhannaa irraa kadhannu yaadni keenya hin hatamu kanuma asirra jiru kana dubbifna waan ta'eef. Kanaafuu sagalee keenya ol kaasnee gaafa nuti barreeffama kadhannaa kana fayyadamuudhaan kadhannu yaadni keenya hin hatamu qalbii qulqulluudhaan kadhannaa hin muddamnu hanga kadhannaan asirra jiru kun xumuramutti gara biraatti hin deemnu waan ta'eefiyyuu kadhannaan keenya fudhatama akka argatu nuuf taasisa waan ta'eefiyyuu galmee kadhannaa qabaachuu danda'utu isinirra jiraata jechuudha. Keessumattuu Seefa Sillaasee fa'aa kadhannaa Argaanonii fa'aa galata durboo fa'aa faaruu daawwitii fi kanneen kana fakkaatan kadhannaawwan hedduun as keessa jiru waan ta'eef galmee kadhannaa bitachuudhaaniin ati galmee kadhannaa irraatii fayyadamuu danda'u isinirra jiraata jechuudha. Inni 13ffaan kadhannaa gochuu keenyan dursa murtee yookiin xiinxala nu barbaachisa. Kana jechuun maaliin kadhannaa godhachuudhaaf gaafa deemu eenyu fuuldura dhaabbachuudhaaf deemu mootii moototaa kan ta'e waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa uumaa samii fi lafaa fuuldura dhaabbachuudhaaf deemu. Kanaafuu sodaa qabaachuu qaba. Namni bulchiinsa fuuldurayyuu gaafa dhaabbatu pirezidaantii biyya bulchu fuuldura gaafa dhaabbatu sodaata. Amma garuu kan isa caalu hundiyyuu kan isaaf hin madaallanne maalittuu kan isa qixxeessuu hin dandeenye waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa fuuldura dhaabbachuudhaaf deemaa jirra waan ta'eefiyyuu yaada sodaa qabaachuu waaqayyoo fuulduratti gadoof qabu gadoof xiqqeessuu jechuudha. Cubbuu hojjenne hundaa waaqayyoo ni beeka jennee yaaduu. Kanaafuu cubbuun hojjedhe kanaaf immoo dhiifama yoo kan hin gaafadhu ta'e waaqayyoon araaraa fi dhiifama naaf kenna jennee amanuudhaan fuula waaqayyootti dhiyaachuu qabna malee akkuma arginetti jechuudha marrakkoo qaba jennee seennee bahuu hin qabnu jechuudha iddoo kadhannaa keenya. Saafuu kennuu fi ulfina kennuu fi waaqayyoon bakka itti nu argu nuti immoo bakka itti waaqayyoon arginu jennee amanuu danda'u nurra jiraata jechuudha. 14ffaa kadhannaa keenya gaafa jalqabuun galateeffannaadhaan jalqabu yookiin immoo waaqayyoodhaaf galata galchuudhaan jalqabu. Waaqa sa'a kanaan nageesse na eegdee na tiksitee sa'aatii kanaan nageesse galanni siif haa ta'u jennee wanta inni hanga sa'aatii ammarra jirru kanaatti nuuf raawwateef oolmaa isaadhaaf galateeffachuu qabna dursinee kadhannaa keenya keessatti. Qulqulluun Phaawulos maal jedha? Ergaa isaa warra Tasaloniqeedhaaf ergeessa 1ffaa boqonnaa 5:18 irratti akkana jedha. Yeroo hundumaa gammadaa kadhannaa keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Wanta hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa nuun jedha. Kadhannaa keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti immoo waaqayyoon uumaa keessan galateeffadhaa. Kanaafuu kadhannaan keenya galataan jalqabuu qaba jechuudha. 15ffaa gidduu kadhannaatti sagada gochuu. Maaliif kun barbaachisaa? Sagada jechuun gadoof qabummaa waaqayyoo uumaa keenyaaf bitamuu kan agarsiisu waan ta'eef. Seexanni daabiloos waaqayyoof hin bitamu isaaf sagadu anaaf sagadamuu qaba jedhee samiirraa gad darbatan. Kennaaf ulfinni waaqayyoo irraa fuudhan. Sagaduun keenya immoo tokkoffaa waaqayyoodhaaf bitamuu keenya nu agarsiisa. Lammaffaan immoo diina keenya daabiloosiin meeshaa ittiin nuti hiinuuf ittiin gubnu keessaa tokko sagada. Kanaafuu kadhannaa keenya gidduu gidduutti sagaduun waaqayyoo uumaa keenyaaf jilbeeffachuun bu'aa guddaa qaba jechuudha. Nutis qaamni keenya hundumtuu waaqayyo uumaa keenyaaf bitamuusaa kan ittiin mirkaneessinu keessaa tokko sagadaadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu sagaduun gidduu gidduutti barbaachisaadha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 41 irra gaafa dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu jechuudha gaara Yerusaalemiin deemee gaafa kadhannaa taasisu akka nutis immoo kadhannaa taasisnuuf barumsa akka nu ta'uuf gaafa kadhatu hanga darbannaa tokko bartoota isaarraa fagaatee jilbeeffatee kadhachaa ture jedha. Kanaafuu kadhannaa keenya jilbeeffannee kadhachuu akkasumallee sagada gidduu gidduutti taasisuun bu'aa guddaa jireenya keenya keessatti ni qabaata jechuudha. Kanaafuu qabxiiwwan 15 kana
kadhannaa gaggeessuu keenyan dursa beekuun bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Yeroo itti aanu qorumsawwan yeroo kadhannaatti nu mudatan maal fa'aadha? Akkamitti nu mudatu? Eessaa immoo dhufu? Eenyutus nu qora kan jedhuu fi kadhannaan keenya maaliif fudhatama argachuu dadhabaa kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer laayik gochuudhaaniin haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan yeroo hundumaa nu hordofaan affeeraa qophii qooti. Waaqayyo hunduma keenya faanaa ta'u, Sillaaseen hunduma keessa sinaa eebbisu, nagaaf jaalalaan naaf turaa.